Dhibdee Itoophiyaa fi falli waaraan maree biyyaalessaa eegalle waloomaan milkeessuudha. Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa. Biyyoonni addunyaa hedduun dhibdee keessoo isaaniitti mudatee fi marii biyyaalessaan araara biyyaalessaa labsanii waloomaan nageenya isaanii waaressuun ijaarsa biyya isaanii milkeessaniiru. Kanaanis fuula isaanii gara misoomaatti deeffachuun imala misoomaa jabeessanii diinagdee isaaniis bu'uura amansiisaa irratti dhaabaniiru. Biyyi keenya Itoophiyaanis seenaa ijaarsa biyyaa waggoota hedduu kan qabdu taatus qormaata rogdaneessa keessoo isheetti mudate sirnaan hiikkachuu dhabuurraa kan ka'e tokkummaa biyyaalessaa cimsuurraa gara finxaalessummaa sabaatti imaluu fi dirqamte. Sirnoonni dhufaa darbaa biyyi keenya keessummeessaa dhuftes kabaja sabdaneessummaa xiqqeessuun sirna qeenxeetti ulfina hore. Saboota hedduu moggaatti dhiibuun murna gita bittaa muraasaa fi haala mijeesse. Saboota gidduutti wal gaarreeffannaa fi wal shakkii daneesse, jaalalarra jibbaa hammeesse, tokkummaarra garaagarummaa bal'ise, wal ijaaruurraa wal buqqisuu fi haala mijeesse, wal ceesisuurraa wal takaaluu humneesse. Kanaanis diinagdeen dadhabaa, ijaarsi biyyaas laafaa, tokkummaan biyyaalessaa humna dhabaa, fincillii fi hookkarri darachuun biyyi keenya ajjeechaa fi buqqaatii akka keessummeessituuf dirqamte. Kuufama qormaata biyya keenya keessummeessaa jirtuu fi fala waaraa kennuu fi yeroo garaagaraatti yaaliiwwan taasifamaa turanis milkii waloo argachuu dhabuu isaatiin biyyi dirree wal waraansaa obbolaa fi maraamartoyyummaa keessa daaddistuu taatee jirti. Akka biyyaattis ta'e naannoo keenyaatti hooggansi jijjiiramaa bara 2010 gara aangootti dhufuu isaatiin wal waraansa araaraan jibba jaalalaan garaagarummaa tokkummaan injifachuun Itoophiyaa hundaarra ijaaruun sirna diimokiraasii dhugaa wal morkii yaada qofaa bu'uureffatee galma taasifachuun imala eegalte. Biyya nagaa, wal qixxummaa, tokkummaa fi diimokiraasii irraa fagaattee maraamartoo wal waraansaa keessa jirtuu fi sagaleen misraachoo labsamee sabootattis abdii horee ijaarsa biyyaa fi bu'uura kaa'e. Kuufamoota qormaataa rogdaneessa darbaa dabarsaan dhaloota kana ga'eefis falli waaraan maree biyyaalessaa labsuu fi araara biyyaalessaa milkeessuu akka ta'e amannee dallaa jibbiinsaa dhiifamaan diignee riqicha jaalalaa waliif ijaaruu ciccinee hojjenne. Balbala nagaa bannee harka araaraa diriirsinee dhibdee jiru hundaa mareen furuu fi nuffii tokko malee waamicha nagaa taasifne. Uummanni keenyas dhugaa ganamaan qajeelfamee ulfoo isaa qabatee waraanni nu haa ga'u nageenyi haa waaru jechuun gaafate. Nagaan hundaa fi hundis nagaa fi harka haa diriirsuu kadhatee imaanaas hundatti kennate. Sanaanis naannoon keenya nagaa ishee waaressuu diinagdee amansiisaa qilleensaan irraafamnee ijaaruu fi imala ishee itti fufte. Gaaffii fi kadhannaa uummata jalaa callisuun fafa. Hunduu owwaachuu fi waamicha isaaf birmachuun Oromiyaatti nagaa waaressee ajandaa waloof immoo maree biyyaalessaaf ta'e araara biyyaalessaa mirkaneessuu qaba. Fedhii keenya cinatti dhiifne gaaffii fi dantaa uummataaf dhaabbannaan gaaddisni maree hundaa injifachiisee milkaa'ina waloof tumsa. Kabajamtoota uummata naannoo keenyaa fi quuqamtoota uummata Oromoo hundi dhimma Oromoo irratti walooma qabannee fi sabdaneessummaa obbolummaa ijaaruu irratti waliin hojjennee kuufama qormaatotaa keessa jirru keessaa ba'uu fi xiyyeeffannoo guddaa maree biyyaalessaaf kennuun dhimma boruuf bulfamoo miti. Mareen biyyaalessaa ajandaa guddaa dhaloonni kun milkeessuu qabuu fi dhaloota dhufuufis hiyyummaa fi wal waraansa osoo hin taane biyya badhaadhina ijaartee fi diimokiraasii gadhaabdee dhaalchisuu fi hojjechuun nurraa eegama. Kanaanis hunduu of qopheessuu fi ajandaa walitti qabuu naannoo keenyatti geggeeffamuuf hirmaannaa ajandaa uummata Oromoo bakka bu'uu dhiyeessuu fi hojjetamuu qaba. Hirmaannaa fi qooda fudhannaa keenya hundaa hammataa taasisuu qofa osoo hin taane duudhaa fi safuu sirna gadaa irraa horatameen hoogganamuun kuufama qormaatota keessa jirru keessaa ba'uu fi hunduu gumaacha isarraa eegamu taasisuu qaba. Oromiyaan ijaarra, Itoophiyaan utumna, gaanfa Afrikaa ni tasgabbeessina, Waaqayyos nu gargaara. Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa muddee 2017 Finfinnee.